የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፕላን ቦርድ የከተማዋን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነት የሚያሳድግና ግዙፍ ዓለምና አህጉር አቀፍ ኩነቶችን ለማስተናገድ የሚያስችል አዲስ የአካባቢ ልማት ጥናት አጸድቋል። የጸደቀው ጥናት ሶስት ዋና አቅጣጫዎች ያሉት ሲሆን እነዚህም ኢትዮጵያ በቅርብ የምታስተናግደው የዓለም አየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ኮፕ 32 ከ80 ሺህ በላይ እንግዶች ወደ መዲናዋ እንደሚያመጣ ይጠበቃል። በአሁኑ ወቅት የከተማ ሆቴሎችና የእንግዳ ማረፊያዎች የመቀበል አቅማቸው 25,000 እንግዶች ብቻ በመሆኑ ይህንን ክፍተት ለማሙላት የተጀመረው ዘመናዊ የሆቴሎችና የአፓርታማዎች ስታንዳርድ አስጠብቆ ማጠናቀቅና አዳዲስ ግንባታዎችን በስፋት እንድናከናውን ይጠበቃል። የመንገድ ትስስርን ማስፋፋትና ማዘመን ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ሲሆን ይህም የመንገድ ኔትወርኮችን ማስፋፋት፣ ሰፋፊ የእግረኛና የሳይክል መንገዶችን መገንባት እንዲሁም ዘመናዊ የተሽከርካሪ ማቆሚያዎችንና ተርሚናሎችን ያካትታል። ታላላቅ ስፖርታዊ ኩነቶች የሚደረጉ ዝግጅት ከተማዋ ኮፕ 32 ጉባኤን የማስተናገድ እድል እንዳገኘች ሁሉ የአፍሪካ ዋንጫንም በብቃት ለማስተናገድ እንድትችል በዝግጅት ላይ ትገኛለች። በተለይም በአዲስ አበባ ስቴዲየም ዙሪያ የሚከናወኑ የልማት ስራዎች የዚህ እቅድ አካል ናቸው። ቦርዲን ፕላኔ ቡልቺንሰ መጋላ ፍንፍኔ ዶርጎምቱማ ኢድል አዱኛ መጋለቲ ከን ጉዲሱ ፊ ታቴወን ጉጉርዶ ኢድል አዱኛ ፊ አፍሪካ ኬሱሜሱ ከን ደንዴሲሱ ቆረኖ ሚሶማ ናኖ ሃራ መሪያቴ ሙርቴሴ ጅራ ቆረኖ ሙርታኤ ከለቲ ወን ጥየፈኖ ጉጉርዶ ሰዲ ከን ቀቡ ዮተው ኢትዮጵያን ዴኛቲ ከን ኬሱሜሲ ታኤ ጅጅረመ ቀቤኛ ቅሌንሳ ኢድል አዱኛ ኮፕ 32 ኬሱሞታ ኩመ 80 ኦል ገረ መጋላ ኬኛታ ከፊዱ ኤገማ yeroo ammaa kana humni hoteelotaa fi hara galfannaa keessummoota simachuu danda'u keessummoota 25,000 qofa waan ta'eef hir'ina kana guutuuf hoteelotaa fi apaartaamaalee ammayyaa eegalaman istaandaardii eegsisuun xumuruu fi ijaarsaalee haaraa bal'inaan akka gaggeeffamu ni taasifama. walitti hidhamiinsa daandiilee babal'isuu fi ammayyeessuu fi xiyyeeffannoo olaanaa kan kenname yommuu ta'u kunis neetworkiilee daandii babal'isuun daandiilee miilaa fi biskileetii babal'aa ijaaruu akkasumas bakka dhaabbii konkolaattota ammayyaa fi terminaalii kan of keessatti hammateedha. qophii taatiiwwan ispoortii gugurdoof taasifamu magaalattiin carraa yaa'ii koop 32 qopheessuu akkuma argatte waancaa Afrikaas dandeettii keessummeessuuf akka dandeettu qophii irratti argamti. keessattuu isteediyeemii Aday Ababaatiin walqabatee hojiiwwan misoomaa gaggeeffamaa jiran qaamotuma karoora kanaati. imalli guddina biyyaa fi badhaadhinni waloo tumsa dhalootaa fi dargaggootaatiin mirkanaa'e. Ajira paartii badhaadhina godina Arsii Lixaatti konfiraansii gurmuu dargaggootaa kurmaana lammaffaa qooda fudhattoota aanaalee fi bulchiinsota magaalaa godinichaa wajjin gaggeeffamee jira. itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhina godina Arsii Lixaa obbo Muhammad Ushatoo dargaggoonni abbaa jijjiiramaa fi utubaa ijaarsa biyyaa ta'uu cinatti dargaggoonni humna guddaa ijaarsa biyyaa mirkaneessan nageenya dhugoomsanii fi imala badhaadhinaa galmaan ga'uu keessatti gumaacha hangafaa taasisan waan ta'eef tokkummaa fi ijaarama cimaadhaan dabaalamanii nageenyaa fi misooma biyyattiif caalmatti tumsuu akka qaban himani. itti gaafatamaan gurmuu dargaggoota godina Arsii Lixaa obbo Gammadaa Amminoo gama isaaniitiin imalli guddina biyyaa fi badhaadhinni waloo tumsa dhalootaa fi dargaggootaa lannoo haqa qabeessa nagaa fi diimokiraataa gaggeessuu keessatti ga'een dubartoota olaanaadhaa jedhame. magaalaa Shaashamanneetti leenjiin barnoota namuusa lammummaa fi filannoo waldaa dubartootaa kutaalee magaalaa fi aanaalee magaalichaatiif kennamaa jira. itti gaafatamtuu waldaa dubartoota bulchiinsa magaalaa Shaashamannee aadde Madiinaa Waddeessoo leenjichi kun qindeessummaa waldaa dubartoota magaalichaatiin kan qophaa'e ta'uu himuun sagantaa leenjii kanarratti hooggansa magaalichaa dabalatee hirmaattonni aanaalee bulchiinsa magaalaa Shaashamannee 200 ol ta'an bakka argamanitti kennamaa jira. itti aantuun pirezidaantii waldaa dubartoota Oromiyaa aadde Taaddaluu Ejjataa kaayyoon leenjii kanaas adeemsa filannoo irratti namuusa filannoo fi filannoo haqa qabeessa naga qabeessaa fi hirmaachisaa akka ta'uuf dubartoonni shoora isaanii bahuu akka qaban dhaamaniiru.
Kantiibaan itti aanaa fi qindeessaan kilaastara dinagdee bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Dr. Firaa'ol Oddeessaa dubartoonni milkaa'ina biyya kanaa keessatti gahee olaanaa kan qaban ta'uu himuun leenjiin dubartootaaf kennamu adeemsa filannoo irratti kennamus hirmaachisummaa dubartootaa kan cimsuudha jedhani. Filannoo marsaa torbaffaa karaa nagaa hirmaachisaa fi namuusa sirna diimokiraasii eeggateen akka gaggeeffamu tumsa barbaachisaa taasisuu akka qabanis dhaamaniiru. Leenjichis guyyoota walitti aanan lamaaf kan turu ta'uu himame.